Biyya keessaa fi biyya alaa jiraatanii tajaajila keenya kana karaa tajaajila YouTube akkasumas karaa Facebook akkasumas immoo karaa Telegram karaa social media adda addaatiin hordofachaa kan jirtan amantootni keenya hundumtu lafa jirtanitti bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu araarri arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu yooyyaa jedhee nagaa isin gaafadha akkam jirtan nageenniif araarri akkasumas arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa ammayyuu lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu addunyaa guutuu irratti wanti dhagamaa jiru waan nama gammachiisu miti wanti gaariin dhagamaan jiru addunyaan sodaa keessa jirti addunyaan dhiphina keessa jirti waggaa 2000 irraa amantoonni akkaatuma kanaan sababii fannifamuu akkasumas sababii du'uu akkasumas immoo sababii rakkachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kanaan wal qabatanii sodaatanii mana isaanii cufatanii turan gooftaan Yesuus Kiristoos garuu akkuma du'aa ka'een wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 10 irratti akkuma ibsamee jirutti isaanii sodaatanii mana ta'an sanaanii hin sodaatinaa isaaniin jedheen haleluuyaa akkuma du'aa ka'een isaan sababa rakkachuu sababa fannifamuu sababa du'uu isaatiin wal qabate sababa awwaalamuu isaatiin wal qabate sodaatanii mana cufatanii ta'an turanii garuu inni immoo akkuma du'aa ka'een ergaan inni itti dubbate hin sodaatinaa kan jedhu ture har'a nuti amantoonni guutummaa addunyaa irratti namni waldaa kiristaanaa deemuu dhiisee of eeggannaadhaaf sodaadhaaf mana jira sababa koronaatiin jechuudha namni baay'een sodaa keessa jira namni baay'een dhiphina keessa jira namoonni qabaman miiliyoonotaan dabalaa jiru namoonni du'an kumoota dhibbootaan lakkaa'amaa jiru kana laalanii namoonni baay'een sodaachaa jiru gooftaan Yesuus garuu har'ayyuu ergaan inni nuuf qabu hin sodaatinaa kan jedhudha ana addunyaa kana mo'adheera hin sodaatin siin jedha abbaa kiyya hin sodaatin siin jedha haadha kiyya hin sodaatin siin jedha obboleessi kiyya hin sodaatin siin jedha obboleetti kiyya kitaaba qulqulluu keenya keessatti sagalee waaqayyoo keessatti yeroo 365 hin sodaatinaa sagaleen jedhu barreeffamee jira kana jechuun waggaa tokko keessatti guyyoota 365tu jiru kanaaf guyyaa guyyaadhaan ergaa waaqayyoo siif hin sodaatin kan jedhudha haleluuyaa maaliif jennaan Yesuus du'aa ka'eera akkuma faarfataan Eliyaas Gabulaa jedhee faarse duutin jiru Yesuus wajjini duutin jiru Yesuus wajjini jedhi raaj jedhi ofirratti dubbadhu Yesuus qabattee duutiin jiru maqaa Yesuus si fayyisa maqaa Yesuus nama oolcha gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u egaa ji'a lamarraa ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajanne ji'a lamarraa jechuudha torban har'aa immoo ayyaana yaadannoo dhufaatii hafuura qulqulluu kabajanne jechuudha guyyaa 50ffaa erga Yesuus Kiristoos du'a mo'atee gara mirga abbaa isaa deeme yookaan immoo guyyaa 10 erga inni gara mirga abbaa isaa deeme du'aa ka'een booda immoo guyyaa 50ffaa ayyaana guyyaa 50 yookaan immoo the day of Pentecost kan jedhamu jechuudha guyyaa Pentecost kan jedhamu sanarratti hafuurri qulqulluun akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'een booda abdachiise hin dhufe gooftaan Yesuus erga du'aa ka'ee booda hafuurri qulqulluu isiniif ergaa hammasitti Yerusaalem tura jedhee abdachiisee deeme guyyaa 50ffaatti erga du'aa ka'ee guyyaa 10ffaatti erga gara mirga abbaa isaatti deeme immoo hin erge waaqayyo waan dubbate hin raawwata gooftaan Yesuus Kiristoos waan dubbate hin raawwate hafuurri qulqulluun sunis immoo hin dhufe kanaafuu gaa torban har'aa ayyaana guyyaa 50ffaa sana ayyaana Pentekoostii sana kabajachaa turre guyyaa har'aa immoo barsiisa isaa wal qabate hin laallaa jechuudha kanaafuu hafuurri qulqulluun har'a waldaa kiristaanaatiif anaaf siif kennameera it is given through the church of Jesus Christ kanaafuu hafuurri qulqulluun na keessa jira kanaafuu hafuurri qulqulluun si keessa jira hafuurri qulqulluun kun immoo kennaa addaa qabatee dhufe jechuudha hafuurri qulqulluun kun immoo kennaa addaa qabatee dhufe akkaataa kalandarii waldaa makana Yesuusitti guyyaa har'aatiif jechuudha sanbata jalqabaa ayyaana Pentekoostee duubaa jechuudha ayyaana Pentekoostee duubaa sanbata jalqabaa kanarratti kennaa hafuura qulqulluu the gifts of the Holy Spirit mata duree jedhu irratti akka wal barsiifnuuf immoo nutti dubbata waaqayyo hunduma keenya anaanis siinis hunduma keenya karooraan gara lafa kanaa nu fide specific purpose karoora addaatiin kaayoo addaatiin karoora addaa kaayoo addaa sanaaf immoo specific gift nuuf kenne jechuudha akkatti karoora sana fiixaan baasnuuf akkatti akeeka sana fiixaan baasnuuf kennaa addaa nu kenne eenyunni waaqayyo kennaan sun immoo kennaa hafuura qulqulluu jedhama jechuudha kanaafuu power and purpose the purpose wangela the power the Holy Spirit hafuura qulqulluun kennaa addaatiif karoora addaatiif gara jireenya keenyaa dhufe jechuudha hafuura qulqulluun gara jireenya keenyaa immoo yoo dhufu gooftaa Yesuus jireenya keenya keessatti kabajuudhaaf haleluuyaa gooftaa Yesuus jireenya keenya keessatti kabajuudhaaf jireenya keenya transform gochuudhaaf nu jijjiiruudhaaf nu jajjabeessuudhaaf nu kakaasuudhaaf akkasumas immoo tajaajila keenya irratti immoo nu gaggeessuudhaaf nu gargaaruudhaaf waaqayyoof immoo ulfina fiduudhaaf kanaafuu gaa kaayoo addaatiif uumamne kana irratti nu gargaaruudhaaf hafuura qulqulluun
kennaa addaa qabatee nuuf dhufe. Kennaan hafuura qulqulluu warra dorgomee mo'ateef badhaasa kennamuu miti. Warra Yesuus Kiristoositti amanee dhiiga hoolichaatiin of qulqulleessu hundumaaf kennaa kennamuudha. Kennaa kennamuudha malee warra dorgomee mo'ateef badhaasa abaluuf jedhamee kan kennamuuf miti. Warra Kiristoositti amanan, warra dhiiga Yesuusiin of qulqulleessan hundumaaf hafuura qulqulluun kennamee jira. Kennaan hafuura qulqulluu si keessa jira. Namni Yesuus Kiristoos qabdu hundumti jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waa'ee kennaa hafuura qulqulluu kanaan wal qabatee hafuurri tokko kennaan garuu adda addaa jedha. Inni kun kitaaba qulqulluu keenya keessatti kakuu moofaa keessattis Isaayyaas boqonnaa 11 irratti kakuu haaraa keessatti immoo Roomaa boqonnaa 12 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 Efesoon boqonnaa 4 bakka adda addaa irratti ibsamee jira. Kanaafuu hafuura qulqulluun akka jaalala isaatti akka jaalala hafuura qulqulluutti hojii mootummaa Waaqayyootiif tokkoon namaatiif kennameera jedha. Tokkoon namaatiif kennamee jira. Kanaafuu barumsa kiyyaa qabxiilee sadii irratti gabaabsuu barbaada. Maal jedhee kennaan hafuura qulqulluu kun hunduma keenyaaf kennameera. Erga jennee maaliif nuuf kenname? Erga kennameera jennee maaliif nuuf kenname? Qabxiilee gurguddaa sadii dubbadhee xumuruu barbaada. Tokkoffaa hafuura qulqulluun kan nuuf kennameef, kan naaf kennameef, kan siif kennameef tokkoffaa irratti akka ittiin wal tajaajiluufidha. Akka ittiin wal tajaajiluufidha. Egaa hafuura qulqulluun kennaa adda addaa namootaaf qabatee dhufe. Akka ittiin wal ijaarruuf, akka ittiin wal jajjabeessinuuf, akka ittiin wal guddisnuuf malee akka ittiin wal dorgomnuuf miti. Hafuura dorgommii miti. Hafuura wal tajaajiluuti malee, hafuura wal eebbisuuti malee, hafuura wal kakaasuuti malee, hafuura wal cimsuuti malee, hafuura of tuulummaa miti, hafuura wal dorgommiis miti. Hafuura ittiin wal tajaajiluudha. Kennaan addaa na bira jira, kun ansi tajaajilaa. Kennaan addaa obboleessa keenya kaameraa waraabu bira jira, obboleessa keenya sagalee qindeessu bira jira, obboleeyyan keenya immoo ibsaa koordineet gochaa jiran bira jira jechuudha. Anis kennaa qaba, isaanis kennaa qabu, kennaa keenyaan amma isin tajaajilaa jira. Akkaatuma kanaan kennaan si bira hin jirre na bira jira, anarraa tajaajilamta. Kennaan na bira hin jirre si bira jira, ani immoo sirraa tajaajilama. Kanaafuu hafuurri qulqulluun akka itti wal tajaajiluuf nuuf kenname. There is no monopoly in the kingdom of God. Kanaafuu wal jajjabeessuudhaaf, wal kakaasuudhaaf, wal cimsuudhaaf immoo hafuurri qulqulluun kun immoo nuuf kenname jechuudha. Kanaafuu ani sirraa tajaajilama, atis immoo narraa tajaajilamta jechuudha. Hundumti keenya hin barbaachisna jechuudha. Kanaaf kutaa har'aaf nuuf kenname keessatti tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 14:23 irratti maal jedha? Daawit kennaa hafuura qulqulluu isaaf kennameeni Saa'oliin tajaajilee jedha. Akkasumas immoo hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irratti yoo ilaaltanii raajichi Agaaboos kennaa isaaf kennameen ummata sana saba sana hin tajaajilee jedha. Agaaboosis hin tajaajilee, Daawitis hin tajaajilee, kennaan hafuura qulqulluu kennaa ittiin tajaajiluuti. Kanaafuu akka ittiin wal tajaajiluuf nuuf kenname. Qabxii lammaffaa. Qabxiin lammaffaan hafuura qulqulluun maaliif nuuf kenname jedhu tokkummaa amantootaa cimsuudhaaf jedha. Tokkummaa amantootaa cimsuudhaaf. Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 21-22 yoo ilaaltanii akka nuti tokkummaa qabaannuuf Waaqayyoon kadhate. Akka nuti tokkummaa qabaannuuf hafuurri qulqulluun immoo tokkummaa sana cimsuudhaaf dhufe. Kennaan hafuura qulqulluun immoo tokkummaa sana akka cimsuuf immoo nuuf kenname. Kanaafuu hafuurri qulqulluun hafuura of tuulummaa miti, hafuura fottoqsuu miti, hafuura ijaaruuti, hafuura cimsuuti, hafuura tokkummaa Waaqayyoon irraa barbaadu sana cimsuuti jechuudha. Isuma kana Phaawulosis Efesoon 4 irratti kan hime jechuudha. Kanaafuu kennaan hafuura qulqulluu akka ittiin wal tajaajiluuf, akka ittiin wal cimsuuf kan kennamedha. Kanaaf waliin jiraachuudhaaf anis atis hundumti keenya dirqama qabna. Harki hojjechuudhaaf gargaara, iji laaluudhaaf gargaara, funyaan fuunfachuudhaaf gargaara, afaan nyaachuudhaaf ittiin dubbachuudhaaf, miilli ittiin fiiguudhaaf, sammuun ittiin yaaduudhaaf. Iji harkaan anan barbaachisu jechuu hin danda'u. Afaan sammuudhaan anan barbaachisu jechuu hin danda'u. Hundumti isaanii walii yoo ta'an qaama kana guutuu godhu jechuudha. Kanaaf akkaatuma kanaanii jechuudha. Qaamni hundumtuu akka barbaachisaa ta'e waldaa kiristaanaa keessatti kennaan hafuura qulqulluu hundumtuu barbaachisaadha. Obboleessi kiyya atis hin barbaachisaa, obboleettii kiyya atis hin barbaachistaa, abbaa kiyya atis hin barbaachistaa, haadha kiyya atis hin barbaachistaa, hundumti keenya hin barbaachisna. Tokkummaa keenya cimsuudhaaf kennaan hafuura qulqulluu kun nuuf kenname jechuudha. Qabxii isa sadaffaa dubbadhee immoo xumura. Qabxiin inni sadaffaan hafuura qulqulluun kennaan hafuura qulqulluu maaliif nuuf kenname yoo jettee tajaajila ergama wangeelaatiif nu qopheessuudhaaf. For the mission of the Great Commission isa jedhamu sanaaf kennaa kanaaf nu qopheessuudhaaf. Hafuura qulqulluun egaa hafuura hojiiti. Kennaan hafuura qulqulluu immoo tajaajilaaf kenname. Ergama wangeelaa isa guddaa the Great Commission isa jedhamu sanaaf immoo nuuf kenname. Duukaa buutotni gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo gooftaan Yesuus qabame, yeroo gooftaan Yesuus fannifame, yeroo gooftaan Yesuus du'e sana sodaatanii balbala cufatanii turan. Erga hafuura qulqulluun dhufee garuu tajaajilli isaanii transformed ta'e. Tajaajilli isaanii hin jijjiirame. Sodaachuu dhiisanii ummata
duratti baanii warra Yesuus ajjeese duratti baanii hin lallaban hin barsiisan Yesuus du'aa ka'eera nuti immoo dhuga baatudha jedhan. Eenyutu jireenya isaanii jijjiire hafuura qulqulluutu jireenya isaanii jijjiira hafuura qulqulluutu jireenya isaanii tiraansfoormii godhe. Kanaafuu obboleessa koo hafuura qulqulluun har'a tiraansfoormii nu gochuudhaaf hojii wangeelaatiif nu qopheessuudhaaf nu keessa jira si keessa jira si jajjabeessa na jajjabeessa hojii wangeelaatiif immoo addunyaatti nu babbaasa. Kayoon keenya inni guddaan the great commission inni jennu wangeela. Kanaafuu wangeela dubbachuudhaaf humna qabna humni sun immoo humna hafuura qulqulluu jedhama. Kanaafuu ergaa kiyya yoon si xumuru obboleessi kiyya obboleetti kiyya abbaa kiyya haadha kiyya kana ma daawwachaa jirtu ati nama Kiristoos qabdu baga gammadde hafuura qulqulluu qabda. Hafuura qulqulluun immoo kennaa addaa siif qabatee jira. Kennaan sun immoo kennaa hafuura qulqulluu jedhama. Kanaafuu gaa hin shakkin hafuura Waaqayyoo akkas keessa jiru. Hin shakkin kennaan hafuura qulqulluu akkasiif kenname. Abaloof kenname siif hin dhowwamu. Abaluu ilma ta'ee ati immoo ilma buddeenaa miti. Atis ilma Waaqayyooti karaa Gooftaa Yesuusin. Kanaafuu kennaan abaluuf kenname si biras jira. Hin shakkin hin sodaatin wanta ati gochuu qabdu. Kennaa Waaqayyoo siif kenne sana adda baas. Maaltu naaf kenname jedhee adda baas. Isa sana immoo kadhannaadhaan sagalee Waaqayyoo dubbifachuudhaan guddisi. Isa sanaan immoo tajaajili. Waaqayyo immoo si haa eebbisu. Ati dhaloota rakkina faarsuu miti. Dhaloota rakkina uumameef furmaata ta'u malee. Akkuma dubbisne egaa hojii ergamootaa boqonnaa isaa 11 Luqisi guyyaa irraatiif kenname irratti Agaaboos kennaa isaaf kennameen dhalootaaf furmaata ta'e. Daawit kennaa isaaf kennameen Saa'oliif furmaata ta'e. Atis bara rakkinaa kana keessatti bara namni rakkina faarsutti Waaqayyo dhaloota furmaataa godhee si kaasa. Dibata Agaaboos sanaan, dibata Daawit sanaan, dibata addaatiin kennaa addaatiin Waaqayyo immoo dibee si kaasa. Kana booda barichi baratti rakkinaa faarsitu miti. Bara rakkinaatti baratti furmaata taatee mul'attudha. Baay'een kan itti kenname harkaa baay'eetu eegamaa jedha. Anaafis siifis kennaan kennameera. Isa nuuf kenname kanaan daldaluu qabna, hojjechuu qabna, faarsuu qabna, lallabuu qabna, ollaa keenyatti deemne lallabuu qabna, Kiristoos kan agarsiisuu qabna. Yoo kana goote immoo gatiin kee guddaadha. Gonfoon ati Waaqayyo biraa qabdu guddaadha. Gonfoon ulfinaa qophaa'ee nu eega. Kana hundumaa gochuu keessatti immoo Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo si haa gargaaru. Barichi bara ati itti mul'attee dhalootaaf eebba taatudha. Maqaa Yesuus Kiristoosin inni kun siif haa ta'u. Daqiiqaa tokko siif kadhadhee xumura. Maqaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyoon si kadhadha. Nama amma karaa YouTube, Telegiraamii, karaa social media adda addaatiin barsiisa kana laalu yeroo kanarraa daqiiqaa kanarraa jalqabee kennaa ati isaaf kennite hubatee adda baafatee sagalee keetiin kadhannaadhaan guddifatee bilchaatee dhalootaaf mul'achuu haa jalqabu. Rakkini baraa kun isa fudhatee hin darbin. Maqaa Yesuusin rakkini darbu fudhatee si darbu. Rakkina kanarra darbitee ati immoo jiraatta. Dhalootaaf immoo eebba taata. Inni jennee kadhanne kun maqaa Yesuus Kiristoosin siif haa ta'u, hunduma keenyaaf haa ta'u. Ameen. Gooftaan Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Eegumsi Waaqayyoo lafa jirtanitti immoo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa.